Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiziyoonii irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin aan gammachuu tasamaati. Dr. Abiy Ahmed ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga nagaan geessanii dabarsan. Ministeerri muummee Federaalawaa Deemokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ayyaanni masqalaa wayita yaadatamu dhagaan awwaalamtee akka hin hafne yaadannaa jedhan bakka fanoon itti awwaalame gaara uumee ture kan jedhan Dr. Abiy Ahmed namoonni isa awwaalan kana booda bo'uu akka hin dandeenye amananii turuu fi amantoonni tokko tokkos abdii kutatanii akka turan eeraniiru. Hangumaa yeroon isaa dheerachaa adeeme warri awwaalan waan injifatanitti fakkaate gammaduu fi fannoo awwaalames seenaa waan ta'ee yaafuu itti fakkaate jedhan. Namoonni jaboon dhugaa barbaadan dhukkee irraa haxaanii fi kosii isaa irraa kaasan wayitaa dhufan fannichi bakka awwaalame ba'uu ibsaniiru. Dhugaan kan hin awwaalamne ta'uu kaasanii wayita yeroon isaa ga'u dhukkeen isaa hurgufamuun ashaaraa isaa kan argisiisu ta'uu eeraniiru. Soba akka hurrii hurkisee haqa akka kattaa jabaa guddisee mul'isa kan jedhan Dr. Abiy Ahmed dhugaan Itoophiyaas akkanaa ta'uu hubachiisan. Ergaa isaaniitiin itti fufuun akka ibsanitti eeyyindaaqoo aduu ba'uurraa hin hambisu kochoon simbirootaa halkannis bari'uu aduu dhorkuu akka hin dandeenye ibsan. Karoora niwukileeraa Itoophiyaa amansiisaa qulqulluu fi misooma waaraa anniisaaf deebii kenna jedhame. Meeroon lammii dabalata isaa qabdi. Itoophiyaan teeknooloojii niwukileeraatiin michummaa Raashaa waliin qabdu cimsuun Afrikaadhaaf fakkeenya ta'uuf qophii akka taate Ministeerri Muummee Efedirii Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru. Dr. Abiy Ahmed fooramii torbee atoomikii idil addunyaa Raashaatti gaggeeffamaa jiru irratti argamuudhaan haasaa taasisaniin Itoophiyaan yeroo murteessaa irratti argamti jechuun dubbatanii. Itoophiyaan dargaggoota hojjetanii fi dandeettii qaban hedduu qabaachuu ibsuudhaan magaalonni ammayyaa'oo fi indaastiriiwwan guddachaa jiraachuu hubachiisanii jiru. Itoophiyaan biyyoota diinagdeen isaanii saffisaan guddataa jiran keessatti kan argamtu ta'ullee ibsanii karoora misoomaa hedduu qabaachuu fi karoorri gabbisa niwukileeraa kun amansiisaa qulqulluu fi anniisaa waraaf deebii kennuuf kan wixinaman ta'uu kaasanii jiru. Anniisaa bishaanii, aduu fi qilleensaa qofaan guddina barbaadne bira gahuu hin dandeenyu kan jedhan Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan waggootan 10 oliif misooma magariisaan dursuu himuun Afrikaarraa hidhaa guddicha isa ta'e haaromsi kutannoo lammiilee Itoophiyaan yaadamni idaa'imuu kan irratti mul'ate ta'uu himanii jiru. Itoophiyaaf niwukileerri anniisaa qofa akka hin taane eeruudhaan barattootaaf beekumsa, qonnaan bultootaaf oomishtummaa akkasumas dhukkubsattootaaf fayyina ta'uu himanii jiru. Anniisaan niwukileeraa of eeggannoon karoorsuu fi faayidaa irra oolchuun dandeettii biyya keessaa cimaa uumuun kaayyoo nagaaf fayyadamuuf yaadamuu eeranii jiru. Dabalataanis anniisaa niwukileeraa indaastirii hubannoo namtolchee fi kalaqa teeknooloojiin hirmaannaa olaanaa taasisuuf kan deeggaru ta'us dubbatanii. Itoophiyaan michummaa Raashaa waliin qabdu cimsuuf qophii ta'us mirkaneessuudhaan waliigaltee sagantaa niwukileeraas mootummaa Raashaa waliin mallatteeffamee jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa biyyoonni galaana diimaa fi garbaa Indiyaatti dhiyoo jiran ulaa galaanaa akka argatan yaamicha dhiyeessan. Itoophiyaan karaa bal'aa fi waliigalaa hordofuun guddinaa fi nageenyaa biyyoota hundaa kan daangaa galaana diimaa fi garba Hindii jiran mirkaneessuu akka barbaaddu Pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee ibsan. Pirezidaanti Taayyeen kamisaa kaleessaa galaanota hambaa waloo dhala namaa ta'uu kaasuun galaana diimaa fi garba Hindiitti biyyoonni dhiyoo jiran hundi tajaajila walqixa irraa akka argatan yaamicha dhiyeessaniiru. Seerri idil addunyaa ulaa galaanaa akka hambaa waloo dhala namaa ta'uu fi mirgaa walqixa argachuu fi itti fayyadamaa biyyoota hundaaf wabii ta'uu ibsa. Kun immoo biyyoota biroo waliin ta'uun dhugoomuu qaba jechuun yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan New Yorkitti geggeeffamaa jiru gubbaatti dubbatan. Itti dabaluun biyyoonni kamiyyuu sababa teessuma lafaatiin carraa ulaa galaanaarraa ala ta'uu akka hin qabne ibsanii. Kunis yaada barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres baatii hagayyaa keessaa yaa'ii sadaffaa biyyoota guddachaa jiran irratti dhimma ulaa galaanaa irratti Turkmenistaan
Awaazitti geggeeffame irratti dubbateen kan wal fakkaatudha jedhame. Pirezidaanti Taayyeen Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuu fi doorsisa galaana irratti mudachaa jiran irratti nagaaf tasgabbii geejjiba galaanaa diimaa fi garba Hindii kabachiisuu keessatti biyyoota qooda olaanaa qabdu ta'uu himaniiru. Itoophiyaa fi Chaayinaan tumsa damee teekinooloojii cimsuuf waliigaltee wal hubannoo mallatteessan. Itoophiyaa fi Chaayinaan tumsa damee teekinooloojii cimsuuf waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu dhaabbanni Pirees Itoophiyaa gabaaseera. Waliigaltee kana Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Itoophiyaa Ballataa Mollaa fi Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Chaayinaa Lii Chaaningii mallatteessuun himame. Akka Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Itoophiyaa Ballataa Mollaa jedhanitti kaayyoon waliigaltee kana inni guddaan tumsa damee teekinooloojii cimsuu, guddina dijitaalaa fi kalaqaa itti fufiinsa qabu jajjabeessuu, aadaa itti fayyadamaa teekinooloojii damee hunda keessatti guddisuu ta'uun gabaafame. Jijjiirama dijitaalaa dagaagsuun dirqama biyyummaa ta'uu kaasuun milkaa'ina kanaaf tumsa cimsuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Waliigalteen wal hubannoo mallattaa'e kun beekumsaa fi muuxannoo saayinsii fi teekinooloojii wal jijjiiruu fi shoora guddaa akka qabu dubbatani. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Chaayinaa Lii Liching gama isaaniitiin waliigalteen kun tumsa teekinooloojii fi jijjiirama dijitaalaa biyyoota lameenii galmaan ga'uuf gahee olaanaa qaba jedhan. Chaayinaan gama saayinsii fi teekinooloojiin Itoophiyaa waliin tumsa qabdu cimsitee itti fufti jedhaniiru. Adde Adaanech Abeebee manneen 253 dabarsanii kennan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti manneen moofa'oo diigamanii ijaaraman 253 namoota dursi kennamuufii qabuu fi rakkoo hawaasummaaf saaxilamoo kan oolmaa biyyarraa qaban akkasumas namoota deeggarsa hin qabneef dabarsanii kennu miidiyaa hawaasaa isaanii irratti beeksisaniiru. Manneen har'aa dabarfamanii kennaman kunneen qulqulluu mijaa'ina bu'uuraa kan qaban yoo ta'u jireenya ammayyaa fi fayya qabeessa ta'een kan uumamedha. Mooraa mataasaa fi bakka waliinii akkasumas bakka bashannanaa fi tapha daa'immanii kana malees manneen daldalaa akka qaban himamee jira. Dilbata darbe manneen dabarfamanii kennaman dabalate kanneen har'aa kennaman 253 waliin hanga ammaatti hojii tola ooltummaa gannaan akka hojjetaman baatii 3 keessatti manneen 3,000 ol ijaaraman keessaa manneen 1,924 namoota dursi kennamuufii qabuu fi kan kenname ta'uu Adaanech Abeebee beeksisaniiru. Africa Holding Group mana barumsaa bu'uura boruu ijaaruun bulchiinsa magaalaa Shaggar aanaa Gafarsaa Gujeef gumaache. Liyaa Taaddasee dabalata isaa qabdi. Dhaabbanni Afrikaan Holding Group mana barumsaa bu'uura boruu ijaaruun bulchiinsa magaalaa Shaggar aanaa Gafarsaa Gujeef gumaachee jira. Afrikaan Holding Group kenna tajaajila lammummaatiin mana barumsaa bu'uura boruu bulchiinsa magaalaa Shaggar aanaa Gafarsaa Gujee keessatti ijaare xumuruun daawwannaa taasiseeti jira. Daawwannaan kunis bakka sadarkaatti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa, itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu akkasumas hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Afrikaan Holding Group obbo Darajjii Maamoyyee fi aangawoonni olaanoon argamanitti daawwannaa bal'aan taasifameeti jira. Sadarkaatti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa daawwannaa kana irratti haasawaa taasisaniin akka magaalaa Shaggaritti rakkoo karaa barnootaa jiru furuuf bu'uura boruu irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa kan jiran ta'uu himuun baajata mootummaatiin gaaffii hawaasaa deebisuun waan hin danda'amneef dhaabbileen hirmaachuu akka qabaniif Afrikaan Holding Groupis deeggarsa godhee kan jiru ta'uu himaniiti jiru. Bu'uura boruu akka magaalaa keenyatti barnoonni baay'ee murteessaa waan ta'eef ijoolleen yeroo gahaa barachuu waan qabaniif early age education nu bira rakkoo hamaa waan jiruuf isa rakkoo hiikuuf jennee bu'uura boruu irratti xiyyeeffannaa kenninee akka magaalaa Shaggaritti lakkoofsaan baay'ee ijaareerra. Shaggar erga hundaa'ee booda lakkoofsaan 200 caala bu'uura boruu ijaareerra. Sadarkaa tokkoffaanis jira, lammaffaa jira. Kanaafuu hirmaattaan mana barnoota barattoonni lakkoofsaan duraan 200 kan ture bara kana akka karoora keenyatti barattoota 400 caala hin galmeessinaa jennee yaadaa jirra jechuudha. Kun akka magaalaa keenyatti galma baay'ee bu'aa qabeessummaa kan ta'e eegaree uummata keenya, eegaree magaalaa keenya, magaalli nama barate wajjin qulqullinni isaa fi hammayyummaa isaa deemuu kan danda'u.
Kanaafuu isarratti hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Dhaabbanni baay'ee jira akka magaalaa keenyaatti magaalli yeroo baay'ee beekamu kan qabu bajeta mootummaan gaafii uummata kee deebisuu hin dandeessu. Maaliif nu bajeta muraasa waan qabnuuf. Kanaafuu nu akka magaalaa keenyaatti uummata fi abbaa qabeenyaa adda addaa gurmeessinee misooma keessatti akka hirmaatan gochaa jirra. Afrikaa Holding akka dhaabbata tokkotti magaalaa Shaggaritti deeggarsa gaggeessaa jira. Kanaafuu Gafarsaa Gujeetti bu'uura booruu tokko nuuf ijaareera. Kana caalaa immoo gahee guddaa qaba hojjechuu qaba jechuudha. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Afrikaan Holding Group obbo Darajjii Maammuyyee sagantaa kana irratti haasaa taasisaniin kaampaanii guddichi kun maallaqa irratti utuu hin taane kaapitaala hawaasummaa irratti xiyyeeffachuu isaa fi itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuun adda nu godha jechuun bakka qaamoleen garaagaraa argamanitti walirkaa fuudhiinsa mana barumsaa taasisuu himaniiti jiru. Kaampaaniin guddichi Afrikaan Holding Group wanni irratti xiyyeeffatu maallaqa irratti utuu hin ta'in kaapitaala hawaasummaa irrattidha. Kaapitaala hawaasummaa qabnaa keessumaa sirna gadaa duudhaa gadaa keessa wanti fuudhame biizinasii irra darbee dinagdee ta'uu danda'u hawaasummaa ta'uu danda'u waa hedduutu jira. Isa kana qabannee deemna. Kanaafuu kaapitaala hawaasummaa irratti xiyyeeffannaa waan ta'eef tokko kanatu adda nu godha. Lammaffaan istiraateejii yookaan immoo tarsiimoo 9 qabna. Tarsiimoo 9 keessaa inni tokko itti gaafatamummaa hawaasummaa yookaan immoo corporate social responsibility bahuu jenna nuni. Isa keessaa har'a Shaggar kutaa Shaggaritti jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti mana barumsaa kanaan dura ijaarre yeroo adda addaa ibsine guyyaatti kabajamoon sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kabajamoo Dooktar Tashoomee Addunyaa fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu bakka argamanitti bulchituun Gafarsaa Gujees itti gaafatamtoota aanaa bakka argamanitti guyyaa har'aa walharkaa fuudhinsa taasisnee jirra. Kanaaf egaa nuni akka mul'ataatti badhaadhina dilbii uumnee dhaloota dhaalchisuuf onnannaa jenna. Dhalooti jechuun immoo mana barumsaati. Kanaan dura biqiltuu 2 al takkatti jennee mooraadhuma kana keessatti biqiltuu dhaabnee jirra. Biqiltuu 2 yeroo jennu tokko biqiltuu mukaati, tokko immoo biqiltuu daa'immaniiti. Mana barumsa bu'uura boruu jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa sagantaa qabateen mana barumsaa kana birrii miliyoona 6.2 tisiiquutiin ijaarree xumurree kenninee jechaadha. Kanaaf kanarratti tarsiimoo keenya keessaa isa tokko. Tarsiimoo gaafa jennu kaampaanii waan immoo galma yookaan immoo mul'ata qabanne galmaan nu geessisuudhaaf tarsiimoo maal yoo hordofne nu baasaa kan jedhudha. Kaapitaala hawaasummaati erga jenne waan hawaasummaaf ta'u sanyii facaasuu qabna jechuudha. Sanyii kana keessatti mana barumsaa ijaaruun hawaasaaf deeggarsa adda addaa yeroo adda addaa gochaa jirra. Inni kun bu'aa guddaa nu fudhatama guddaa bu'aa guddaa nu buuseera jechuudha. Itti dabaluunis mul'anni keenya badhaadhina dilbii uumuun dhaloota dhaalchisuu fi onnachiisuu yoo ta'u cabiinsa sirna barnootaan jiru furuuf mul'ata mootummaan xiyyeeffannoon qabatee jiru hordofuun gumaacha keenya baahannee jirras jedhan. Sirni barnootaa biyya keenyaa ammam gadi bu'ee kana sirreessuudhaaf mootummaan Oromiyaas haa ta'u kan federaalaa naannoleen kaanis ammam akka ama'aa jiran hin beekna. Kanarratti egaa anis barsiisaas ture hoogganaa mana barumsaas ture waa'ee barnoota sirna barnoota biyya kanaa eessatti akka inni cabee fi maal akka ta'e nan beeka. Yeroo ammaa immoo dhiitee bahee akka biyyaattuu mootummaan xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetaa jira. Kanaafuu bu'uura boruu jedhee oolmaan daa'immanii kanaan dura yaadamne achii ka'uu qaba jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa jalqaba keessattidha mana barumsaa kana kan ijaarren. Kanaaf qooda mataa keenyaa ba'uu dandeenya. Kun immoo mul'ata qabannee wajjiniin kallattiidhaan walitti hidhata. Dhalootaaf badhaadhina dilbii dhaalchisna gaafa jennu dhaloota irratti hojjechuudha. Kanaafuu cabiinsa barnootaas haa ta'u, cabiinsa dinagdees haa ta'u, kanarratti gumaacha mataa keenyaa hin baana jennee hojii guddaa hojjennee milkaa'ina jechaadha. Mul'anni keenya gara duraa badhaadhina dilbii uumnee dhaloota dhaalchisuudhaaf ni onnannaa jenna. Kana hojjechuudhaaf waan dhalootaati jechaadha. Dhaabbanni Afrikaan Holding Group deeggarsa mana barumsaa taasise kanaaf hawaasni naannoo sanaas kan gammadan ta'uu dhaamaniiti jiru. Baay'ee itti gammanneerra. Baay'ee ijoolleen keenya akka ittiin ifa agartuudha kan agarre baay'ee nutti toleera baay'ee har'a inni akkasitti nu ijaaree ijoollee keenya nu kennu isaatiif baay'ee guddaa galata guddaan isaa qaba. Ammallee akkasitti namni bahee Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessaa bahee akkasitti uummata ofiitiif saba ofiitiif
ijoollee ofiitiif yaadee akka ilmoo isaatti ijaaruu isaatitti baay'ee galatoomeera. Baay'ee kan namatti tolu haalli Afrikaan Holdingii kuni ijoollee manatti hafanii iyyachi barsiifachuu dadhabee akkaataatti barataniin ijoollee baay'eedhaaf biddeena nuu banaa jira. Karaa fuulduraatiifis akkanumatti waaqni isaaniifis guddina kennee biyya kana akka gaariitti ceesisuudhaaf deemaa jiru. Waan akkanumatti isaan bira haa ejjatu gargaarsa guddaadha nuu godhanii. Haati jecha barsiifachuu hin dandeechu gazaba kaffaltee kan qabullee kaffalatee katamaatti soofee barsiifata. Amma immoo manatti dhufee qe'ee keenya keessatti gabareedha harka qalleeyyiidha akkaatti hojjaa kan wajjin hojjechuu isaatiif baay'iseen galateeffadhaan. Xumura irrattis dhaabbanni Afrikaan Holding Group hojiilee tajaajila lammummaa cichoominaan hojjechaa tureef waraqaa beekamtii fi badhaasa addaa bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa argatee jira. Ayyaanni masqalaa yaaddoo nageenyaa tokko malee akka kabajamuuf qophiin hundi xumuramu waajjirri bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaggar beeksise. Daraartuu Taamiraat dabalata isaa qabdi. Ayyaanni masqalaa ayyaana kabajamaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti fakkeenya araaraa, jaalalaa, tokkummaa dhala namaa ta'ee sirnoota garaagaraatiin kabajamudha. Ayyaanni kun ayyaanota akka biyyaatti kabajaman keessaa isa tokko yoo ta'u, qabeenya uummataa madda kabaja biyyaa fi miidhaginaati. Ayyaanni masqalaa kun sodaa nageenyaa tokko malee akka kabajamuu fi qophiin barbaachisu hundi akka xumurame itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shaggar gargaaraa koomishinara Tashaalee Obsee himaniiru. Ayyaanni kun karaa aadaa, safuu fi duudhaa amantichaa eeggateen akka kabajamuuf abbaa ayyaanichaa kan ta'e hawaasni bal'aan abbootiin amantaa, dargaggoonni fi qaamoleen nageenyaa hundi gahee isaan irraa eegamu akka bahataniif hojiin hubannoo uumuu sadarkaa hundaatti kan hojjetame ta'uu himaniiru. Akka magaalaa Shaggaritti damaraan bakka 202 akka gubatu kan adda bahe ta'uu kan himan gargaaraa koomishinara Tashaalee bakkeewwan adda bahan hundatti yaaddoo nageenyaa malee bifa ho'aa fi miidhagaa qabuun akka kabajamuu fi qophii barbaachisuun hundi akka xumurame ibsaniiru. Ayyaanni kun karaa aadaa, safuu fi duudhaa ayyaanichaa eeggateen akka kabajamuu fi magaalaa fi aanaalee magaalicha hunda keessatti caasaalee nageenyaa sadarkaa jiru gurmeessuun qaamolee hawaasaa hunda waliin ta'uun qindoominaan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Milkaa'ina ayyaana kanaatiif gaachana sirnaa dargaggoota hojii tola ooltummaa hojjetan, milishootaa fi poolisoota ramaduun qaamoleen kunneen hawaasa waliin milkaa'ina ayyaanichaaf itti gaafatamummaa isaanii sirnaan akka bahataniif kallattiin kennamuus eeraniiru. Qaamota gocha badii raawwachuuf tooftaa adda addaatiin socho'an caasaalee nageenya naannoo isaanii jiran waliin ta'uun saaxiluun milkaa'ina ayyaanichaa tumsuun dirqama nama hundaa ta'uu akka qabu gargaaraan koomishinara Tashaalee dhaamaniiru. Tony Blair Gaza bulchuun barbaada jechuun isaanii ibsame. Ministeerri muummee United Kingdom duraanii Sir Tony Blair waraanni Israa'elii fi Hamas jidduutti taasifamaa jiru yoo xumuramu yeroodhaaf Gaza bulchuu akka barbaadan ibsaniiru. Tony Blair bulchiinsa pirezidaantii Trump deeggaruu fi kana taasisuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri muummee duraanii kun bulchiinsa Palestaayinitti aangoo dabarsanii kennuu dura haala bulchiinsaa fi adeemsa nagaa waaressuuf bulchaa Gaazaa ta'uu fedhii guutuu qabu jedhaniiru. Instituutii Tony Blairiin kan dhiyaate yoo ta'u, michuun Trump kun soddaa isaanii Jared Kushner gorsaa giddugaleessa ba'aa duraanii fi Steve Witkoff ergama addaa Ameerikaa giddugaleessa ba'aatiin yaadni kun dhiyaachuu ibsameera. Akka abbaa taayitaa ce'umsa idil addunyaa Gaazaatti biyyoota galfiin hundeeffame kanatti bulchiinsi yeroo Sir Tony Blairiin geggeeffamuun kun waggaa 5 kan turu yoo ta'u, miseensota kaabinee 25 fi boordii 7 qabaata. Gama biraatiin pirezidaantiin Palestine Mahmoud Abbas karoorri nagaa Israa'eliif Palestine akka hojiirra ooluuf aanga'oota biyyoota addunyaa wajjin hojjechuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Karoora nagaa pirezidaantii Faransaayeen dhiyaate hojiirra oolchuuf fedhii qaban ibsuun Gaazaa bulchiinsaa yerootiin bulchuuf wixinee dhiyaate kan hin simanne ta'uu beeksisaniiru. Haleellaa Israa'eliin kan balaaleffatan pirezidaantichi haleellaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2023 Hamas lammiilee Israa'el irratti banee ammoo ni haalu. Israa'elis yaada gamaa Tony Blairiin dhiyaate hin simanne. Naannichi hamma Hamas irraa walaba ta'utti nageenyi lammiilee ishee mirkanaa'utti tarkaanfii fudhachuu akka itti fuftu beeksistee jirti. Trump Israa'el akka West Bank ofitti dabaltu gonkumaa hin eeyyamu jechuun himame. Efreem Malkaamuu dabalata isaa qaba.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp michuu isaanii kan ta'an ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahu bakka Israa'el weerartee jirtu West Bank akka ofitti dabalan hin eeyyamu jedhani. Netanyahuun jimaata har'aa kora dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisuuf wayita eegamanitti dhimma kana irratti kan dubbatan Tiraamp Israa'el akka West Bank kuttee fudhattu hin eeyyamu kun gonkumaa ta'uu hin danda'us jedhanii jiru. Wixata dhufu Netanyahu arguuf kan jedhan Tiraamp Gaazaa keessatti waliigaltee irra ga'uun fagoo hin jirus jedhaniiru. Israa'el waraana Gaazaa keessatti raawwattuu fi weerara West Bank keessatti raawwataa jirtuun dhiibbaan addunyaarraa akka malee itti cimeetu jira. Yeroo kana keessatti biyyootni addunyaa kanneen michuuwwan Israa'el ta'an dabalatee Filisteemiif beekamtii biyyummaas kennaniiru. Israa'eloonni sirna durii leellisan West Bank weeraruun Filisteem akka biyya hin taane gochuudha jedhaniitu amanu. Bulchiinsa Netanyahu keessatti kanneen sirna duriitti cichan Ultra Nationalists jedhaman Israa'el West Bank akka weerartu cimsanii hojjetaa jiru. West Bank daangaa Filisteem keessatti argama. United Kingdamiif Jarmaniin Israa'el bakka kana weeraruu irraa akka of qusattu akeekkachiisaniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres wixata darbe kora 80ffaa dhaabbatichaa irratti wayita haasaa taasisan gochi Israa'el gama hamileenis gama siyaasaanis gama seeraanis fudhata tokkollee hin qabu yoo jedhan pirezidaantiin Filisteem Mahamud Abbaas kamisa kaleessaa wayita kora dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti karaa viidiyoo kallattiin seenuun haasaa taasisan dureewwan biyyoota addunyaa waliin ta'uun nageenya Israa'elii fi Filisteem bakka itti deebisuu irratti hojjechuuf qophii ta'uu ibsani. Maanguddoon umrii waggaa 89 kan Yuunaayitid Isteet akka biyya isheen seenne waan dhorkaa irra keesseef qaamaan gara New York imaluun kora dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuu hin dandeenye. Pirezidaant Mahamud Abbaas biyyoota kora kana irratti Filisteemiif beekamtii biyyummaa kennan galateeffataniiru. Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Yuunaayitid Kingdom, Poorchugaal, Faransaay, Beeljiyeem, Luugzambarg, Maaltaa, Moonaakoo, Saanaa Maariinoo, Andooraa fi Deenmaark biyyoota kora 80ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Filisteemiif beekamtii biyyummaa kennanidha. Ameerikaan Filisteem biyya ta'uu hin qabdu jechuun ejjennoo ishee ibsiteetti. Akka sababaatti ammoo adeemsi kun deeggarsa Hamaas mul'isa yoo jettu pirezidaant Abbaas garuu Hamaas mootummaa keessaa qooda qabaachuuf hin deemu jedhani. Loltootni Israa'el erga Gaazaa gadhiisanii booda bulchiinsa Filisteem kutaalee Gaazaa fi West Bank tokkummeessuun bulchuu akka qabus ibsaniiru. Tiraamp kibxata darbe dureewwan biyyoota Arabaaf biyyoota Musliimaa hunda waliin wal arganiiru. Dureewwan kunneen Israa'el karoora qabattee jirturraa hin deebitu taanaan balaan akka dhalachuuf deemu akeekkachiisani. Ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa Faisal bin Farhan West Bank foxxoqfachuun balaa inni qabu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet bareechanii beeku jedheen yaadas jedhee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota televiizyinii mo'aa oduun televiizyinii mo'aa irraa isinii darbaa ture kan hangammaatti daawwachaa turtanidha. Oduu waliin an gammachuu tasammaan ture. Qophiilee televiizyinii mo'aa afanii wajjiniin yeroo gaarii qabaadha.